Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Sinkisaara ji'a Fulbaanaa, Fulbaana 16. Guyyaa kanatti bakka awwaalcha Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos irratti guyyaa manni kiristaanaa ijaaramee fi sirni galatoo itti raawwatedha. Dabalatas biyya Yerusaalem keessatti bakkeewwan kabajamoon mootittiin Ileeniin agarsiiste kan itti ijaaramuu fi kan itti kabajamudha. Kunis akkas ture. Ilmi ishee Qusxinxiinoos moo'ee waggaa 20tti abboota qulqulloota ta'an 318 magaalaa Niiqiyaatti erga walitti qabee booda haati isaa qulqulleettii Ileeniin akkas jetteeni: yaa ilma koo, ani biyya qulqulleettii taate Yerusaalem deemee muka fannoo mootii ulfinaa kan ta'e Kiristoos barbaadee akkan fiduuf Waaqayyoof wareegeera. Qusxinxiinoos waan kana dhaga'ee ni gammade. Raayyaa waraana hedduu wajjin qarshii hedduu kenneefi ishee erge. Uffata irraan uffatamu hedduus ni kenneef. Isheenis gara Yerusaalem yommuu geessetti iddoowwan kabajamaa irra eebba fudhatte. Kana booda fayyisaa fi kabajamaa kan ta'e waan muka fannoo qoratte. Dadhabbii fi dhiphina hedduu boodas ni argatte. Baay'ees kabajjee galata guddaas galchiteef. Kana boodas Golgootaatti Beetlihemitti holqa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos keessatti dhalate Tsiraa Tsiyoonitti yookiin bakka foon giiftii keenyaa Maariyaamiitti awwaalame Geetesemaaniitti Dabra Zayitii fi bakkeewwan qulqullaa'oo hundumaa irratti manneen qulqullummaa akka ijaaraman ajajje. Dabalataanis warqeedhaan yookiin inquu cululuqaadhaanii fi meetiidhaan akka faayaman ajajjeetti. Yerusaalemii keessaa episkooposii maqaan isaa Maqaarsi jedhamutu ture. Innis mootittii Ileeniin akkas jedhee gorse: waan kana akkas hin godhin, waggoota muraasa booda mootonni hin amanne biyya kanatti moo'uuf jiru. Hundumaa ni booji'u, bakkeewwan kanas ni diigu, warqee, inquu yookiin callee fi meetii kanas ni fudhatu. Haa ta'u malee gamoo jabaa kan hin raafamnee fi diigamee hojjechiisu kan hin diigamne hojjechiisu qabda. Waan irraa siif hafe hiyyeessotaa fi rakkattootaaf kenni jedheen. Isheenis gorsa abbaa Maqaarsi fudhattee raayyaan waraanaa sun hundi abbaa Maqaarsii fi ajajamanii bakkeewwan kabajaman hundumaatti mana kiristaanaa akka ijaaran ajajje. Kana booda mootittii Ileeniin gara mucaa ishee mooticha Qusxinxiiniisitti deebite waan Yerusaalemitti raawwate hundumaa itti himte. Innis dhaga'ee baay'ee gammade. Irra deebi'ee maallaqa hedduu fi aangawoota hojjechaa xumursiisan hedduu erge. Warra hojii ijaarsa gamoo irratti bobba'aniif mindaan isaanii akka hin hir'annee fi galgala yeroo hundumaa akka kennamuuf ajaje. Waaqayyo wawwaannaa isaaniitiif akka isatti hin dheekkamneef waan sodaataniif waa'ee mindaa isaaniif gaddanii akka hin raawwanneef jedhee akkas godhe. Mootiin qajeelaan Qusxinxiinoos moo'ee waggaa 30tti ijaarsi gamoowwan bakkeewwan kabajamoo yeroo xumurametti meeshaalee qulqullaa'oo fi uffattoota golgaa gatiin isaanii qaqqaalii ta'e hedduu erge. Irra deddeebiidhaanis hangafni Phaaphaasota Qusxinxiiniyaa episkooposota qabachuudhaan akka qophaa'uuf, akkasumas hangafti Phaaphaasota Anxookiyaa fi hangafoota Phaaphaasota Iskindiriyaa abbaa Atinaatiyoos episkooposota qabachuudhaan hangafoonni Phaaphaasota hundumtuu walitti qabamanii iddoowwan ulfaatoo kanatti gamoowwan manneen kiristaanaa ijaaraman akka kabajaniif isaan waame. Akkuma mootichi ajajetti hundumtuu walitti qabaman. Amma Fulbaana 16tti turanii Fulbaana 16 iddoo aarsaa manneen kiristaanotaa kan kabajanii sirna galatoos gaggeessanii amantootaaf foonii fi dhiiga kennaniif. Guyyaa kana gammachuun guddaas ni ta'e, akka hin beeknetu ta'e. Kabajamaa fannoos baatanii iddoowwan kabajaman sanatti marsan. Keessa seenanii Waaqayyoof sagadan, ni galateeffatanis. Fannoon kabajaan nagaa fi jaalalaan gara biyya isaaniitti deebi'anii galan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuun gartuu Kiristoos humna fannoo isaatiin nu haa eegu bara baraan. Ameen. Guyyuma kana qomoo Niifleem kan ta'e Xoobiit ilma Gaabri'eel harka Ameensoon mootii Faarisitti booji'amee gara biyya Naawweetti kan fudhatame ni boqote. Xoobiit namni qajeelaan kun umurii isaa guutuu nama seera dhugaa fi waan sirrii ta'eef jiraatedha.
firoota isaa wajjin booji'amuu isaatiin dura rakkattootaaf baay'ee arjoomaa ture. Yeroo baay'ees rifeensa hoolotaa fi midhaan isaa keessas kurnoo qabatee gara Yerusaalemitti ol ni ba'a ture. Maallaqa isaa keessas 3 keessaa 1 rakkattootaaf kenna ture. Yeroo sanatti uummanni hundumtuu gananii waaqolii tolfamoo Ba'aalaa fi Damaalii jedhamanii sagadu ture. Firoonni isaas hundumtuu yeroo booji'amanii Naanawweetti fudhatamanii nyaata warra hin amannee nyaatan. Inni garuu of eeggata ture. Nyaata warri amantii hin qabne akka hin nyaanneef Waaqayyoon yaaddachaa ture. Guyyaa tokko reeffa bakkeetti kufee jiru arganii itti himan. Battaluma dhaga'etti midhaan illee osoo hin ciniiniin ka'ee deeme. Hamma aduun lixxittus mana tokkotti ol galchee kaa'e. Yeroo aduun dhiitus boolla qotee awwaale. Halkan sanas akka cubbamaatti oobdii jala ciisee bule. Akka simbirroonni oobdii sana irraa jiranis waan hin beekneef wayyaa fuula isaa irraa osoo hin buufatiin waan rafeef udaan simbiraa ija isaa irratti bu'aa bule. Ijji isaas lamaanuu ni gubatan. Aarris ija isaa keessa ni ba'e, ni jaames. Namni qoricha beekus isa fayyisuu hin dandeenye. Yeroo sanatti Xoobiit akkas jedhe, Waaqayyoonis kadhate. Maaloo arjummaa keetiin na yaadadhu. Iddoo rakkina koo ilaalii, cubbuu koo fi cubbuu abboota koo ilaaltee akka booji'amnuu fi saamamnu kan nu taasifte haloon irratti baatee na hin balleessin. Ammas fuuldura keetti wanta sitti tolu raawwadhu. Jiraachuu irra du'uu wayyahoo. Du'aan akkan gaggeeffamuuf baay'ees akkan ta'uuf ergamaa lubbuu koo fudhatu naaf ergi jedheen. Guyyuma sana Saaraa intala Raagu'eeliin hafuurri hamaan Asmiidiyoos jedhamu sarbaa yookiin gudeeda ishee irra bulee abbaa warraa torbatti ishee heerumsiise. Akkuma ishee fuudhaniin irraa ajjeesaa waan tureef tajaajiltoonni abbaa ishees ishee ceephaa waan turaniif ceephoo isaanii kanarraa akka ishee fayyisuuf boossee Waaqayyoon kadhatti ture. Kadhannaan ishee fi kadhannaan Xoobiitis teessoo ulfinaa Waaqayyoo irratti ni dhaga'ame. Xoobiitis maallaqa imaanaadhaan Gaabri'eelitti kennee yaadatee mucaa isaa Xoobiyaaniin waamee osoo hin du'in maallaqaanii Gaabri'eel biraa kaa'ee deemtee akka fidduuf hojjetaa si wajjin deemee fuudhu kan mindeeffame hojjettaa barbaadi jedheen. Xoobiyaanis yaa abbaa koo waan ati na ajajje hundumaa nan raawwadha jedheen. Kana boodas hojjettoota barbaacha deeme. Qulqulluu Rufaa'eliinis nama hojii barbaadu fakkaatee itti mul'ate. Innis Xoobiyaa wajjin dhufe. Maqaa isaas ani Azaariyaadha jedhe. Xoobitis isaan eeggate. Utuu deemanis lafti galgaloofnaan laga Xigroos bira ga'anii Xoobiyaanis dhaqna isaa dhiqachuudhaaf bishaan bu'e. Qurxummii guddaanis isa liqimsuudhaaf itti furguuf gufame. Rufaa'elis Xoobiyaadhaan qurxummicha qabii hin sodaatin, qaliitii tiruu onnee fi hadhooftuu isaa fudhu jedheen. Innis akkasuma godhe. Xoobiyaanis si'i Azaariyaa obboleessa koo tiruu onnee fi hadhooftuu qurxummii kanaa maalittiin godhu jedheen. Ergamichi Azaariyaa jedhames kunis akkas jedhee deebiseef. Dhiiras haa ta'u dubara hafuurri hamaan irra bulee tiruu fi onnee qurxummii daakuu ixaanaa wajjin yoo itti aarsan hafuurri hamaan sun irraa baqataa. Namni ija isaa jaames hadhooftuu yoo itti diban ni fayya. Lammaffaas Saaraa intala Raagu'eeliin akka fuudhu itti hime. Waaqayyo akka isa eeguu fi sodaachuus akka hin qabne isa jajjabeesse. Mana Raagu'eel yeroo ga'anittis Saaraan haala isaan gammachiisuun isaan simatte. Kana booda Xoobiyaan Saaraa jaallate. Akka inni kennuufiif abbaa ishee gaafatte. Abbaan ishees abbaa warraa torbatti heerumte. Torban isaaniiyyuu akka irraa du'an itti hime. Xoobiyaanis jaalala Waaqayyoo haa ta'u jedhe. Gara gudoo misirrootti yeroo ol galanitti wanta Raagu'eel itti hime yaaddate. Tiruu fi onnee qurxummii daakuu ixaanaa wajjin aarsee battaluma sanatti jinniin Asmaandiyoos jedhamu ni baqate. Ergamaan Rufaa'elis jinnicha qabee bara baraaf isa hidhe. Xoobiyaanis haadha manaa isaa Saaraatiin fuudhee gammachuudhaan gara mana abbaa isaatti deebi'e. Abbaa fi haati isaas gammachuudhaan simatan.
ija abbaa isaatti yeroo hadhooftuu sana dibetti akka hurrii ta'ee ija isaa irraa ka'ee ija isaas ni haxaa'e. Battaluma sanatti fayyee mucaa isaa ilaale. Kana boodas kabajamaan ergamaa Rufaa'el of ibsee fi waan baay'ees itti himee gara samiitti ol ba'e. Kana booda firoota isaa wajjin sirna gammachuu raawwate. Waa'ee dhiphina Kiristoos akkas jedhee raajii dubbate. Inni gatii cubbuu keenyaan qacceedhaan nu reebaa, garuu immoo dhiifama nuuf taasisa. Lammaffaas dhiphachuu kee warri yaaddatan kan kabajamanidha. Isaan yeroo ulfina kee arganitti gammachuuf jiru ni jedhe. Dabalatas waa'ee arjummaa Yerusaalem akkas jedhee raajii dubbate. Yerusaalem inquu yookiin callee kabajamaa Sampeer jedhamurraa ni ijaarramti. Riqicha ishee, dallaan ishee, alli ishees inquu kabajamaa fi warqee qulqulluurraa, dirreen ishees inquu birillee Atiraakofor jedhamurraa ni ijaarama. Karaa ishee hundumaanis Waaqayyoon duriis kan ture ammas kan jiraatu jedhanii galateeffatu. Dabalataanis addunyaawwan hundumaarraa Siyooniin ol kan qabe Waaqayyo haa galatoomu jedhu. Lammaffaas hojii booji'amtoonni Yerusaalem Baabiloon irraa gara Yerusaalemitti akka deebi'an raajii dubbate. Itti dabalees Yoonaas Naanawweedhaa akka ba'u ilma isaa Xoobiyaan ajaje. Lammaffaas mucaa isaatiin akkas jedhe. Yaa mucaa koo, kennaan kennuun akka isheen nama fayyistuu fi qulqulleessitu ilaali jedhee osuma siree isaa irra jiru waggaa 158ffaa isaatti boqote. Kabajaanis awwaalan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu. Sugni isaas nu wajjin haa jiraatu bara baraan. Ameen. Guyyaan kun guyyaa yaaddannoo qulqulloota akka Warqillaa, Sim'oon, Merqoonos, Alii, Rooqinoos, Lukiyaanos, Aziimaanos, Phexrosii fi Hannaati. Akka hin mammaakneef, akka hin dubbanneef dhagaa afaan kaawwate kan jiraate boqonnaa abbaa Agaatoonidha. Sugni isaanii nurra haa bulu bara baraan. Ameen. Abbaa keenya samiirra kan jiraattu, maqaan kee haa galatoomu, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee samiirra akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Soora keenya har'aaf ga'u nuuf kenni, yakka keenyaas nuuf dhiisi, nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchi, hamaarraa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyoo, humnis galannis bara baraan. Ameen. Yaa giftii keenya dubaroo Maariyaam, nagaa ergamaa Gabri'eel qulqulluutiin nagaa siin jenna. Yaada keetiin dubaroodha, foon keetiinis dubaroodha. Yaa haadha Waaqayyoo, siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha, firiin gadameessa keetiis kan eebbifamedha. Kennaan kan guutamte gammadi, Waaqayyoon si wajjin jira. Jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraa fi dhiifama nuuf kadhadhu. Cubbuu keenyas akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti. Ameen. Galanni haa ta'u Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluuf bara baraan. Ameen.